kutaa darbe keessatti itti fayyadamaa jecha kan jettuu barannee ture. Kan jechuun danda'udha. Akka fakkeenyatti yoo kan ilaallu ta'e I can jechuun ni danda'a jechuudha. So kutaa kana keessatti immoo itti fayyadama jecha can't jedhu barannaa jechuudha. Can't jechuun jecha lama kan walitti hidhame kaanii fi not yookiin immoo not kan jedhamudha. So notiin hin jechuudha akkuma beektanii hima negatiiva ijaaruuf kan fayyaddu. So jechi kan jettu danda'u yoo ta'u not yoo itti daballe yookiin immoo jecha not jettu yoo itti daballe hin tahaa. So walitti yeroo dabalamu fakkeenyaaf hin danda'u jechuu barbaanne I can't jennaa jechuudha yookiin immoo dheeressinee yeroo jennu I cannot hin danda'u jechuudha. So I cannot kan jedhu yookiin I cannot kan jedhu gabaabsinee yeroo keenyu I can't jennaa jechuudha. Duraan ni danda'a jechuu baranne har'a immoo hin danda'u jechuu barannaa jechuudha. So kanarra ilaaluuf deemnu jecha kaanii fi not jedhamtu walitti dabaluudhaan hima negatiiva uumuu eegallaa jechuudha. Akkuma beektan negatiiva jechuun hima hiniif keessaa qabu jechuudha. Hin jechuun fakkeenyaaf hin nyaadhu, hin dhugu, hin deemu, hima hiniif keessaa qabu kan ilaallu ta'a jechuudha. So maaliif jennaan haasawni nama negatiivaa fi pozitiivaa kan dhiyootan ilaalle pozitiivaa nin danda'a kan jedhu yoo ta'u kanarraa kun immoo hin danda'u kan jedhu ilaallaa jechuudha. Himoota adda addaatti fayyadamuudhaan kan bal'inaan ilaallu ta'a. Akkuma yeroo hundaa isinirraa wanni eegamu immoo viidiyoo amma xumuraa erga ilaaltan booda marsaa lammaffaarratti barreessuu eegaluu danda'uu qabdanii jechuudha. Maaliif jennaan wanta baratan takka yoo hin barreeffanne yeroo san waan irraanfannuuf so qabachaa deemuu qabna. Erga qabanne immoo deebisnee qo'achuu danda'uu qabna jechuudha. Chaanaala kanaafis haarawaa yoo taatan maatii ta'uu hin dagatinaadha. Waan guddaa irraa fayyadamtan jedheetiin abdadha. Viidiyoo erga ilaaltanii xumurtan immoo laayikii tuquu hin irraanfatinaadha. Namoota hedduu biraa akka geessu waan nu gargaartuuf ergaan hangana jedhee mee haa eegallu. So fakkeenyi akka jalqabatti ilaaluuf deemnu si malee jiraachuu hin danda'u. So asirratti akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe hiniin ni jirti jechuudha. So si malee jiraachuu hin danda'u jechuu barbaanne akkamitti jenna? I can't. Okay, asirratti akkuma jalqaba irra isiniif ibsuuf yaale I cannot yookiin immoo I cannot live without you. I can't live without you. Gabaabsinee yeroo jennu jechuudha. Viidiyoo kana guutuu keessatti gabaabsineeti kan ilaallu jechuudha. Akkuma gubbaa kanarratti agartan gabaabsinee fayyadamnaa jechuudha. Cannot jechuurra yookiin cannot jennee dheeressuurra I can't. So can't kan jedhu fayyadamaa deemnaa jechuudha. So yeroo kanatti gadi deebinu si malee jiraachuu hin danda'u hima jedhu ijaaruu barbaanne yookiin nam tokkoon jechuu barbaanne akkana jennaa jechuudha. I can't live without you. Wanti biraa kan yeroo viidiyoo kana ilaaltan isin gochuu qabdan yeroon hima tokko dubbisu na jala dubbisuu danda'uu qabdanii jechuudha. Akkaan an dubbisutti dubbisuu danda'uu qabdu. Irraa deebinu I can't live without you jedha. Takka takkaa yeroo jennu akkasii dafnee yeroo jennu immoo I can't live without you. I can't live without you. Okay, akkasitti deebistanii na jala jettu jechuudha. Fakkeenyumaan an kan deemu hundarrattu na jala dubbisaa deemuu danda'uu qabdan jechuudha akkaan an dubbisetti. Okay, katti aanu kadhattoonni filataa ta'uu hin danda'anii jedha. Kana jechuun maali? Namni waa kadhatu, namni qabeenya hin qabne waa filachuu hin danda'u. Yeroo hundaa waanuma namni itti kanne fudhata jechuudha. So hima akkasii ijaaruudhaaf akkam jenna? Beggars can't be choosers. Okay? Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Maal jechuudha? Kadhattoonni filatoota yookiin immoo filatuu hin danda'an jechuudha. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers jennaa jechuudha. Galata gahaasiif galchuu hin danda'u jedha. Asirratti namni tokko waan guddaa isiniif godhe akkaan jee galata isiniif galchuu yookiin immoo akkaan jee galata siif galchu
hin beeku jechaan natti qaata haasawaa akkasiisan jechuudhaaf jechuudha. Akkamiin jennaa Ingiliffaani I can't thank you enough. Okay? I can't thank you enough. Dafnee akkamiin jennaa I can't thank you enough. I can't thank you enough. Okay? Inni kun immoo maal jedhaa gammachuun bitamuu hin danda'u jedha. Happiness gammachuun jechuudha. Can't be bought. Happiness can't be bought. Gammachuun bitamuu hin danda'u jechuudha. Sirritti rafuu hin dandeenye jechuu barbaanne I can't sleep well. I cannot sleep well ka jedhu yookiin immoo I cannot sleep well ka jedhu gabaabsinee jechuudha. I can't sleep well. I can't sleep well. Namni kamiyyuu na dhoowwuu hin danda'u jechuu barbaanne kami jenna. Nam takkalleen waan kanarraa na dhoowwuu hin danda'u jedhee nam tokko yoo ka'e lafaa lolu akkam jedhamee Ingiliffaan. Nobody can stop me. Nobody can stop me. Okay, definitely akkami jenna. Nobody can stop me. Okay. Jechuu hin danda'u jechuu barbaanne. Okay. I can't say. Akka dhiyoota na barannetti jechuun dandahaa jechuu barbaanne. I can say jenna jechuudha. I can say. Kunni haati jechuudha. Jechuun hin danda'a. Wanta takka jechuu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha sii kanne tokko yookiin jecha Ingiliffaa wayii tokko sii kanne isa kana jechuu dandeessaa jedhee yeroon si gaafadhu. Yes, I can say yoo jechuu dandeesse jechuun hin danda'a jechuudha. Jechuu hin danda'u jechuu barbaadde immoo nootiitti dabaltaa yookiin immoo gabaabsitee kaanti gootaa jechuudha. I can't say jechuu hin danda'u. Hima negatiiva yeroo jennu akkana jechuudha. Atiin qaama isiniif gala jedheeti yaadaa yoo duraan isiniif hin galle. So kan itti aanu maal jedhaa dhagahuu hin danda'u jedha. Dhagahuu hin danda'u. Kana jechuuf I can't hear it. I can't hear it. Hear jechuun dhaga'uudha. I can't hin danda'u hear it. Dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanta wayii tokko itiin wanta naman taaneen bakka buuti. Sagalee wayii sagaleeffamaa yeroo jirutti namni tokko can you hear it yoo siin jedhe hin dhageessaa waan san siin jedhe I can't hear it. Dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu himuu hin danda'u jedha kun immoo. No one can tell. No one can tell. No one jechuun nam tokkolleen yookiin namni kamiyyuu can tell himuu hin danda'u. Tell jechuun himuudha. Kaaniin akkuma isin danda'uudha. So no one nam takkalleen can tell himuu hin danda'u. Okay? Si dhaga'uu hin danda'u jedha kun immoo. I can't hear you. Amma nam tokko bilbila isin bilbilee bilbilli isaa yookaan isin irraa mummuramu ta'e yookiin immoo sagaleen isaa yoo isiniif hin dhaga'amne akkam jettaniini I can't hear you. Sin dhaga'u yookiin immoo si dhaga'uu hin danda'u jechuudha jechuudha. Yaadachuu hin danda'u jedha asirratti. Wanta yaadachuu hin dandeenye tokko ani yaadachuu hin danda'u jettanii ibsachuu yeroo barbaadan akkam jettanii I can't remember. I can't remember. Definitely. I can't remember. Yaadachuu hin danda'u. Remember jechuun yaadachuu yeroo ta'u cannot yookiin immoo can't jechuun hin danda'u. So kun ani akkuma beektani. So I can't remember yeroo jennu ani yaadachuu hin danda'u jechuudha. Akka gaariitti arguu hin danda'u jedha. Wanta sirriitti isinitti mul'anne akkam jettanii ibsitu. I can't see well. I cannot see well jedhu. I can't see well jennaa jechuudha. I can't see well. I can't see well. Isa obsuu hin danda'u jedha. Isa obsuu hin danda'u jedha. I can't stand him. Maali asirratti kan nu agarsiisu nama amala hin qabne wayii obsuu hin danda'u jechuu yeroo barbaadnu jechuudha. Ani isa obsuu hin danda'u haala isaas ta'uu danda'a waa'ee isaarraa waanuma isaatu isumaa obsuu hin danda'u yeroo jennu jechuudha. I can't stand him. I can't stand him jennaa jechuudha.
him jechuun isaa standing asirratti yeroo biraa dhaabbachuu yeroo ta'u hima keessatti garuu akkaataa galumsaatiin waan yeroo sana haasofnu wajji wal qabatee obsuu dadhabuu nu agarsiisa. Obsa fixachuu nu agarsiisa jechuudha yeroo haasawaa akkasii goonutti. So I can't stand him yeroo jennu ani isa obsuu hin danda'u jechuudha. Si amanuu hin danda'u jedha kun immoo si amanuu hin danda'u akkamii jenna. I can't believe you. I can't believe you. Dafnee yeroo jennu I can't believe you. I can't believe you. Dafnee yeroo jennu isiin tiin tunillee hin dhukatti jechuudha yeroo baay'ee. Konkolaataa bitachuu hin danda'u jedha kun immoo. Konkolaataa bitachuu hin danda'u yeroo jedhu isa baanaa jechuudha. Inni konkolaataa bitachuu hin danda'u ka jedhu baannaa jechuudha asirratti. So he can't buy a car. He can't buy a car. Dafnee yeroo jennu he can't buy a car. He can't buy a car. Follow jechuun hordofuudha. So hordofuun kuni waan akka YouTube fi TikTok irratti hordofuu sun qofa osoo hin taane nam tokko na hordofii yoo siin jedhe isa booda deemi jechuus namicha san booddee deemuu kee agarsiisa jechuudha. Na hordofii yoo siin jedhan isa faana deemuu jechuudha. So waan hundaaf wal qabataa jechuudha. Follow gisee goonu nama sana hordofuu jirra jechuudha. So I can't follow you. Si hordofuu hin danda'u jechuudhaaf akkasii jenna jechuudha. I can't follow you. Simbirroon kun balali'uu hin dandeessu jechuudhaaf. This bird can't fly. This bird, this jechuun kun jechuudha. Birdiin simbirroodha. Can't hin danda'u jechuudha akkuma beektani. So fly jechuun bararuudha. So hima kana walirratti yeroo jennu simbirroon kun balali'uu yookiin immoo bararuu hin dandeessu jechuudha. So this bird can't fly jenna jechuudha. This bird can't fly. Hojii argachuu hin dandeenye jedha nam tokko hojii yeroo dhabu hojii argachuu hin dandeenye jedha. Ingiliffaan hima akkasii sana akkamii jenna. I can't find a job. I can't find a job. Okay. Jobis ni jedhama. So Amerikaanota biratti jaa jedhaniini. So I can't find a job. Hojii argachuu hin dandeenye jechuudha. Humaa arguu hin danda'u jedha kun immoo. Humaa arguu hin danda'u. Waan takkallee arguu hin danda'u jechuudha. I can't see anything. I can't see anything. I can't see anything jennaa jechuudha. Harmeen koo dhufuu hin dandeessu jechuu barbaadde akkamii jetta? My mother can't come. My mother can't come. My mother can't come. Dafnee yeroo jennu jechuudha. Tiin akka dhukattuu taati jechuudha. My mother can't come jennee dirreen baasnu jechuudha. So asirratti akkamiin jiru jira. My mother can't come. Xiqqishuma irraa tokko malee akka gaariitti can't come hin jennu jechuudha. Okay. My mother can't come. Harmeen koo dhufuu hin dandeessu jedha. Hima kana jijjiiruu barbaaddan gara adda addatti. My mother ka jedhu my father jijjiiruudhaan abbaan koo dhufuu hin danda'u jechuudhaaf my father can't come. My brother can't come. Akkasuma deebistanii jechuudha. Sa'aatii koo argachuu hin dandeenye. Sa'aatiin kee yeroo si jalaa badu. Okay. Sa'aatii harkatti kaawwatan jechuudha. Yeroo si jalaa badu argachuu hin dandeenye jechuu barbaadde maal jettaa? I can't find my watch. I can't find my watch. Okay. Watch jennu watch jennaani. So watching maali? Sa'aatii jechuudha. Ishee harkatti kaa'atan malee kan sa'aatii meeqa jennee lakkoofnu osoo hin taane ishee harkatti kaa'annu san watch jenneenini. So I can't find my watch. Sa'aatii koo argachuu hin dandeenye. Iddoo sa'aatii jedhutti mobaayila yoo buufne I can't find my mobile. Iddoo kana immoo maallaqa yoo kan buusnu ta'e I can't find my money. Maallaqa koo argachuu hin dandeenye jechuudhaaf akkasii jijjiiraa deemtu jechuudha. Haxxiffannaa dhiisuu hin dandeenye jechuu barbaaddan haxxiffannaan yoo isin irraa dhaabbachuu dadhabe akkam jettu? I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. Haxxiffannaa
dhaabuu hin dandeenye jechuudha.